Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni akam nagajirtu ordoftoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessanuu nageenya keessan akkami nuti nagaha qabna rabbiin galanni haa ga'u mageen kunoo akkuma argitan hunda keessaniifuu waan galata qabdi waan isin jettu qabdi yaribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni akam nagajirtu hazay akam naga qabdan isinin jecha hundi keessanu eega alhamdulillah warri du'aayina budu tuttan hundi keessanu hedduu takka galatomaan isin jaamu akkuma laaltanii naagartanii nagayaan qaba anu maarana bareedaa ara bareedee jirta eega nagayaan qaba hundi keessanu hedduu takka galatoomaadha warri haga andalutti na wajji cinqamu tuttan hedduu takka jira hundi keessanuu galatoomaan isin jaa hundi keessanuu hedduu takkaan isin galateeffadhaan isin jaa ya namni hedduun keessan du'aay godhaafi turtanii yaa rabbi nagaan hiiki rabbi nagaan si haa hiiku namni hedduun jechuudha afaan amaaraatiin afaan oromootiin በአማርኛም በቃ ሁላችሁም እንደየእምነታችሁ ጸሎት ስታደርጉ ዱዓ ስታደርጉ የነበራችሁ በሙሉ ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለን ከልብ እናመሰግናችኋለን እያንዳንዳችሁ ኮሜንት በጣም ጥሩ ነገር ነበር በጣም መልካም ምኞት ነበር ሁላችሁንም በጣም ነው እናመሰግናችሁ ነሞኒ ሄዱን ባይናን ያ ረቢ የትኬሳ ነምኒ ሄዱን ኬሳን በሬስተን ገሩ ኬሳን ኮሜንቲ ሁንደ ዴቢሱን ሄዱን ነመረኪሰው አንተ ኤፍ ኮሜንቲ ሁንደ ስኒፍ ዴቢሱን እንደኛ አከስማሞ ሙጫን ረፌቲ ጅራ ሰዓቲ ከና ኢሲንሌ ወጅረፋ ቱርቴ አመ ኢሲን ካናልን isin galateeffachuu qabni kana booda ka abbaa ta'uun waan guddaadha haadha ta'uun waan guddaadha waan hedduus ammoo ulfaata akkamitti maatiin keenya haadhaaf abbaan keenya akkamitti nu argatanii akka nu guddisan amma dhugaa isaanii bare amma dhugaa isaanii beekee dhugaa waan ajaa'ibaati jechuun wanti hundi nama ajaa'ibsiisa akka ilma tan daa'ima tan jechuudha harkaan fuudhuun waan nama jala lafa dho'itu waan tokko ta'u fakkaata waan harka kiyyaan jabeessee qabe faana fakkaata waan hedduu jira waa'ee ilmootana alhamdulillah osoo namni nu biran jiraatin ammoo wanti dandeenyu tokko hin jiru anifa arkaan fuudhuun hedduu sodaadha waan najala faa kuftu lafa dho'itu na fakkaata baay'ee ulfaataadha mageen ka akkuma beekamu hundi keessan akkuma agartan xabii yookaan ammoo jalaan hin dhalle akka uumamaatti hin dhalle hin deenne kan isin deesse operaasyoonaan sarjarii jechuudha isaan deesse akkasumatti garuu waan hangas hunda akka an sodaadhisanis miti kunoo alhamdulillah amma nagaa qabdi xiqqoo manuma keessa miilaan dhaabattee socho'uudha wanti ammaaf isitti ulfaatu yoo jiraate madaasanii madaan xiqqoo ni ulfaata madaani dhukkubaanii san malee wanti biraa wanti dhukkubu jira wanti biraa wanti ulfaatu jira operaasyoonaan dhaluun da'uun amma akkasuma akkuma laalteen agartan kana hedduu takkaan nagaa qaba alhamdulillah rabbil alamin rabbi galanni haa ga'u warri du'aayina godhu tuttan hundi keessanuu tokko hundi keessanuu galatoomaan isin jaa yaa namoonni yeroo hedduu amma biyya keenyatti fakkeenyaaf yeroo operaasyoonaan da'uuf deemtii maal yoo jedhamu hedduu ulfaataadha waan bakka namna hundatu siif booya siif rifata garuu biyyoota biyya arabaa kanatti biyya kanatti keessattuu waan salphaadha jechuun akka sila yaadamu sanii miti dubri biyya kana lammiin biyya kana jechuudha baay'inaan operaasyoon wanta jedhan osoo ji'a sagalin guutiin ji'a torbafaatti maal gochuu ji'a sagal garaatti baadha jedhanii ji'a torbafaatti kan dayantu jira baay'inaan jechuudha operaasyoonaan kanaaf ani yeroo jalqabaa san maal kan dura waan akkanaa argeetiin beeku hedduu ulfaataa ture maalin wanti yaannu hundi nagayaan isin hiikamti ilmoon fayyaa qabaatti kanuma wanti nuti yaadaa turre garuu boodarra kaadne doktarri ol seeneetiin waan isin ajaa'ibu doktarri dhufee isii ilaalee ol seensisaa jedhee sa'a tokko irratti sa'a tokko irratti ol seensisee tokkoof walakkaa irratti deessee ilmanatti gaffidan jechuudha daqiiqaa 30 keessatti operaasyoon godhee fide daqiiqaa 30 keessatti daala daqiiqaa 30 ittiin furanni bas inumaayyuu hanga achi gabbaasanii na fidaniif malee hanga achi irraa dhiqanii natti kennaniif malee daqiiqaa 30 ittiin furanne daqiiqaa 20 jechuun dandeenya wanti inni garaa isii muree mucaa keessaa baasee hanga numa jechuudha hedduu nama ajaa'iba biyya keenya yoo ta'e sa'a dheeraa itti fudhatee bara operaasyoon waan xiqqoo takka godhuudhaafu sa'a dheeraa fudhata doktoroti biyya keenyaatti garuu biyyoota akkanaa kanatti ammoo hedduu nama dinqa fakkeenyaaf ammoo madaan yeroo operaasyoon godhamu biyya keenyatti an duraan ka beeku in hodhama jibriidhaan hodhama asitti ammoo kaawuyaadha
kaawwiyaadha waan tokko mul'atu hodhaa asiin biinxamtee garanaan biinxamtee osoo laaltanii hin beektan yoo eega fayyee booda jechuudha miti ammas waan beeksantu fakkaatu ergoonti godhame waan ajaa'ibaa jechuudha kaawwiyaadha jechuudha normaali yeroo hedduu wantoota akkanaa kanaan dhugaa isa duraan jechuun yeroo tokko namoota akkanaa yeroo hospitaala deemtan yeroo biyya jalqaba biyya kana dhufnu mana yaalaa kophaa keessan hin deeminaa yeroo deemtan akkana kalee isin keessaa fudhatanii kalee fudhatanii ammoo hin beektanii wayituma san fudhatanii akkasuma deebisanii qaama keessan osoo madaan takka irra hin jiraatin isin deebisan maali jedhan wanta akkanaa kana dhagayaati turre ani waan kana dhugaa sa'aan turre hin amanne yeroo jalqabaa san garuu amma argetu dhugaa ta'u baay'ee nama ajaa'ibaa amma jechuun kaa'insii kanarratti yoo agartan hedduu waan salphaa san booda yeroo dhuftu hedduu dhukkubee ture achirratti cinqamee ture anis baay'ee dhukkubee ture ol jettee deemtu bakka eessutti shahaadaa fa'aa qabachuu erga achii baate jechuudha operaasiyoon godhanii erga bahanii booda shahaadaa fa'aa qabachuu cinqaa dhukkubbii kanatti itti dhagahamaa ture boodarra garuu kan rabbiin galanni haa ga'u akkuma argitan kana amma fayyaa taatee teessi miilaan kaatee mana keessa dhadhaabatti hanga xiqqoos ta'u jechuudha. Kanuma wanti biraa du'aayin keessan irra caalaan irra guddaan du'aayin keessan hundi keessanuyyuu kadhannaa du'aayin isin afaan akka amantaa keessanitti nuuf godhaa turtan hedduu nu fayyadee jira nagayaan daqiiqaa muraasa keessatti deessee ilma keenya harkatti qabannee kunoo ilmi keenya ciibsinee of bira akkanitti taa'aati jirra namoota galateeffachuu qabu hedduutu jira namni silaa galateeffachuu qabu nama hedduu nama akkana jedhee himuu hin dandeenye bal'inaan yeroo biraa bal'inaan isinitti hima jechuudha namni yeroo akkanaa kanatti namni nama biraan dhaabatiin yookaan yeroo akkanaa kanatti namni nama hin gargaarin jechuun akka namummaatti jechuu barbaadeeti namni wanti guddaan namni namaa godhu yookaan hiriyyaa jedhee yookaan fira jedhee maali yeroo akkanaa kanatti namni siin godhin hiriyyummaas ta'ee firummaa wanta akkanaa kana hin qabu an duraan wanta guddaa ulfaataa tokko jechuun hin sa'u namni tokko yoo deemuu maaliin garuu nama daa'eef nama ilma argate tokko yeroo jalqabaa nama ciniinfatee yookaan ammoo sarjarii ilma argate tokko namni ni barbaachisan firas ta'ee kan firan ta'in hunduu ni barbaachisan uf biraa yoo nama argu namni sunis bohaartii argata namni sunis jajjabina qabaata yoo nama uf biratti argu jechuudha namni namaaf qoricha kun dhugaadha namni namaaf dawaadha jedhan yeroo hundaayyuu wanta kana amma hubadhee jechuudha namni yeroo nama dhabee fi yeroo namni barreessa bira baay'atee jiru maatti fakkaatu yeroo rakkootti garuu yeroo nama of biratti arge galata yoomuu hin irraanfatamnedha wanti namni sun sii godhu jechuudha xiqqoos ta'u maal jettamee namni fakkeenyaaf namoota du'aayii sii godhan kana qofaa miti namni hedduun du'aayii sii godha kun ammoo yaadaan bilbilaan si jajjabeessa kun ammoo waan ati dandeettu waan danda'u hundaan si bira dhaabatee si gargaara ilma qaama irraa si dhiqu jira waan ilmoon barbaadu hunda si godhu jira waan ati barbaadu si godhu jira wantoota akkanaa kanatti yoo osoo namni jiraachuu baate yookaan ammoo nama of biraan qabaatini maal akkam jettee yaaddame egaa akkuma jettee islaa kophaatti inni taatee tokko ulfaata maaliif jechuun jennaan ansaa kanatti waan takka isaaf godhuun danda'u mucaadhaaf jechuudha alhamdulillah namni nama bira jiraachuun hedduu takka ariifa akkuma abjijee yeruma tana namummaa adda baafatta nama saayibootan kan keetee fira kan keetee fuuhasi bira dhaabbatu yeruma tana adda baafatta dhugaadha akkasuma gaa isinillee du'aayiidhaan na bira dhaabbachuu turtan keessaafuu faamiloota keenya fi du'aa'umma faamilii keenyaati fi du'aayii keessanii rabbi wajjin fayyaa akkanatti taa'ee isin wajji haasa'u jira alhamdulillah rabbil alamin hundi keessanii galatoomaan isin jaa alhamdulillah kanuma wanti guddaan amma sa'aatii kanattis akkuma beektan siraajii fi nasiini beektanii isaantu nu bira jira sa'a kana keessa halkan isin osoo hin rafin hanga sa'aatii kanatti mucaa wajjin garana rakkastu jirti ammas kunoo isima gara hundaanuu isimatu sa'aatii kanatti wanti jedhaa ture hanga jalqabaa sanis ammoo fatiyaa mujaahidis jirti namni irra caala ammoo gaafa irra nuti hospitaal seennerraa Adam Saafi hedduun keessa yoo beektan Adam Saafi sa'a dheeraa halkan guutuu nu wajjin fiigaatiin ture namoonni galata nurraa qaban namoonni wanta guddaa nu godhan jennee yaannu hedduudha namni yeroo akkanaa kanatti nama bira dhaabate jechuu barbaadeeti kanaaf namni namaaf dawaadha dhugaa isinitti hima nama irraa hin fagaatinaa nama keessan ofi dhiyeessaa namni yeroo kamittuu yeroo akkamii namni akka isin barbaachisu hin beekamu namnis ammoo namni tokko rakkate yookaan namni kun akkana ta'e dhibame jedhee namni isinirraa fagaate sun isinuu beektanii namni yeroo akkanaa kana kan wal gargaaru namni yeroo akkanaa kana kan wal fayyadu
namoota itti boonu hedduun qabaa akkuma argitan nama silaa namni namaaf waan guddaa godha isinis akkasuma warri fageenyaan du'aa nuuf gootanis bar akkasuma isinis keessanis wanta guddaadha namni comment keessan message keessan nuuf bilbilan nu barreessan hedduun message hedduu deebisuu dhiifama garuu hin dandeenye messagein hedduudha ka keessan nu barreessan akkasuma immoo comment keessan hunda laaluun ulfaata commentiinis hedduudha akkasumatti walumaa galatti wanti isiniin jedhu galata guddaadha galatuma ሁላችሁም በአማርኛም ዱዓ ስታደርጉልን የነበራችሁ በሙሉ መልካም ምኞታችሁን ስትመኙልን ስትጽፉልን የነበራችሁ በሙሉ ከልብ እናመሰግናችኋለን። በአማርኛ በሰፊው እናወራለን ነገ ወይ በቻልንበት ሰዓት በአማርኛ ሁላችሁንም ያው ኦሮምኛ እንደማትሰሙ አውቃለሁ ምን እንደምትል በኦሮምኛ ስታወራ አይገባንም ግን ደግሞ በጣም ነው የምንወዳችሁ ግን ምን እንደምትሉ አናውቅም ምናምን ትሉናላችሁ ብዙዎቻችሁ አው ይገባኛል ብዙዎች ተከታታዮቻችን ደግሞ ኦሮምኛ የሚናገሩ ናቸው በማለት ነው ኦሮምኛ የምናወራው ግን አሁን በአማርኛም አንዳንዴ ያለን እናወራለን ማለት ነው አሁን ግን ከልብ እናመሰግናችኋለን ሁላችሁንም እና እዚህ ጋር ከሲራጅ ጋር አንዴ እናወራና ነገ አመዱ ነገ እናትራህ ከሰማሁን እንጃ በልና ወዲህ ተረተናውታ አማንተና ሀገር ትጥሾ ተጀባዱ ኢንሻአላህ ባይ ሄዱ ተካን እንጃ ደዳ ሄዱ ተከለለቱ ማለት እንጃ ነገ እናትራህ ያ አማ ፊን ጀጀባኒ ሃንግ ጀጀባዱ የቲ አማ ዋካ ወንቲ ኛቹንስ እንተው ዋ ዱዱ ቆፋ አመሳቲ ከነቲ ዋ ዱይዲ ወንታ አጥሚቲ ጁሲ ከኒኒ ወንቲ ሲፈየደምት ከናፍ ኢንሻአላህ ጋ በልኢናን ወልቲ ዴቢና አስብረ ሲራጅ ኑረዲን እንቀበቴትን ጅራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ የተከበራችሁ ውድ አብዲ እንደ መጌ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በደስታ ላይ ነው ያለነው በጣም ደስ ብሎናል ወላሂ መጌ በሰላም ተገላግላለች ትልቁ ነገር በሰላም መገላገሏ ነው ጤናዋ ላይ መሆኗ ነው እና ደስ ብሎን ነው እንግዲህ መጌ ደስታ ላይ ነው ያለነው ተመልካቾች በጣም እና ማውን እየተነከረች ነው ወይነሲ መጌ እየተነከረች ነው ከሆስፒታል ስትወጣ ትንሽ አሟትም ተዳክማም ነበር ግን ያው ቀን በቆጠረ ቁጥር ያው እየተነከረች ነው የምትሄደው እና አሁን ያው እየተንቀሳቀሰች ነው ቤት ውስጥ እና ደገፍ አርገናት እየሄደች ነው እና አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ የተሻለ ብቻዋን መንቀሳቀስ ጀምራለች አላህ እንግዲህ ሙሉ ጤናዋንም እንትን ብሎ ቶሎ የምታገግም አላህ ያድርጋት እና በጣም ደስ ብሎናል የወንድ ልጅ አባት ሆኗል አብዲ ሙክታር እና እንግዲህ አላህ ሐፊዘል ቁርአን ያርግለት ትልቅ ደረጃ አድርሶ ነው የምንለው አላህ በሚወደው መንገድ ያስኬደው እና እንግዲህ እንደዛ ነው ሙላችሁ ተመልካቾች በጣም እንደተደሰታችሁ እናቃለን አላህ ያስደስታችሁ እንግዲህ እኛም ያው አብዲንም እያስተማርኩት ነው እኔ ትንሽ ከሱ ስለምሻል ቀድሜ ስለወለድኩኝ እንዴት እንደሚታጠብ እንዴት ነገራቶችን እንደሚባል እያስተማርኩት ነው አሁን እየለመደ ነው ምንም አይደል ኤጋ ከኑማ ወንቲ ጉዳን እሺን ነገያን ዳዊሲቲ ወንቲ ጉዳን በርባጅ ለምሳሌ ሴሮ አከና ከነቲ ኑልፋታ ነምኒ ዋን ሄዱ ያዳ akkasuma ka wanti akkuma isin jedhe operation gochi godhamuun kuni xiqqoo yeroo jalqabaatiif madaan si dhukkubsanii malee wanta hedduu ulfaatu miti hedduus waan nama rakkisullee miti garuu yeroo jalqabaatiif nama rakkisa ammas bar sirriitti dhaabattee deemuu maaliin dandeessu bar kanuma malee yeroo muraasaaf hanga ammaa nyaata nyaachuus hin geenne kanuma kana malee wanti hedduu nama rakkisu hin jiru alhamdulillah waan hundaafuu rabbiin ka waan akka ofii danda'e godha Dr. Riz sirriitti kunuunsaanii ture yeroo operation isii godhusanis viidiyoo nu waraabee doktarri akkasi viidiyoo naa kenne doktara bariiran nu qunname jechuudha viidiyoo kaan irratti doktara san yoo argitanii jiraattan nama gurraachaa doktarri masri mata'ee aswaanidha dhufeetiin viidiyoo san irratti alatti namaayyuu viidiyoo keessanii ture inni kunoo doktar Ahmad jechuun kana jedhees ni mul'isee ture doktara sanii doktarri yeroo hedduu nama cimaadha nama gaariidha haalaan kunuunseetiin akkasiin deettu godhe hundaafuu hunda keessanuu isin galateeffadha doktaras ta'ee isinis hunda keessanuu akkasuma rabbiinis galateeffadha alhamdulillah
kanuma wanti guddaan wanti nuti nu mudate hedduunis jiraatus jechuudha jireenya biyya ambaa kana keessatti waan hedduun nama mudata wanti nu mudate nutis akkasuma akkuma nama tokkotti waan nu mudatu hedduutu jira sa'aatii sanitti jechuudha garuu rabbiin galanni haa ga'u alhamdulillah jechuudha waan hundaayyuu jechuudha kanuma viidiyoo itti aanu irratti walitti deebineetiin bal'inaan haasoyna ammaaf kaa wanti dhaamatu jira wanti leelam taawራው ነገር አለ እናመሰግናለን በዱዓ አብራችሁን በዱዓ አብራችሁን ለነበራችሁ ለሁላችሁ አላህ እንግዲህ ጀዛኩሙላህ አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ አሜን ሌላ ቪዲዮ እንግዲህ አብዲ አባት ሆኗል ካሁን በኋላ በጣም ተደስቻለሁ በሄዱ ገመቹ ቀባ ገመዴት ይጅራ galatooma hundi keessanuu gammachuun kiyyaas akkuma angammaretti isinis naaf gammaddan namoonni hedduun akkuma angammaretti naaf gammaddanii baay'ee isin galateeffadha naaf jiraadha isin jaaladha hunda keessaniyyuu viidiyoo itti aanu irratti yeroo itti aanutti walitti deebina ammaaf nagaya naaf ta'a baay'ee ammas du'aayii gochuu irraanfatina yeroo ammaa kana kaa inni ulfaata ilmoon dhalattee yeroo jalqabaa kanatti hedduu ulfaata kanaaf kanas du'aayii irraanfatina wanti biraa kanuma waan biraati walitti deebina waliin haasoyna nagaa naaf ta'a baay'ee